Yaa obbolee kan kootii kaafiyaa guddaa madarasaan dhaabbatuun nageenya tawhiidaa waan wallaalaa turre amma ifa baasaa adaraa amaanaa shirkirraa fagaadhaa salaataaf sadaqaa yoo shirkii qabaatte bilaashuma dhabdaa salaataaf sadaqaa shirkii yoo qabaatte bilaashuma dhabdaa. Shirkiin maali beektaa? Shirkiin maali beektaa? Fakkeenyan sii fidaa gammoojjii qubattee seekaliyyoo jettaa Faatimaa nabiitiif jettee buna dhaabda ahyaa fira kiyya dubbiin laaftu seetaa shirkirraa. Shirkiin xiqqoon qabdu namni isii qabu jahannamin lixaa namni isii qabu jahannamin lixaa. Jihara qabriitiif birrii simbirroo faa waan ofiin qalanne sheekotaa fi qaltaa waan ofiin qalanne sheekotaa fi qaltaa nu dhagaa jettee fagotti sodaattaa sagalee hurunguu maalumaaf baqattaa yaa sheebsiyyoo jettee buna jabaafattaa yaa sheebsiyyoo jettee buna jabaafattaa. Dhukkubaa fayyuufuu kitaabboo hidhattaa ilkaan koonnoo fuutee ijoolletti hiitaa wayinuma kasaarte yaa haadha fi abbaa soomni siif fayyaduu kan akkan hojjetaa namarraa deebiheef rabbiin rahmataa namarraa deebiheef rabbiin rahmataa. Yaa kabiirran keenya wallahi qaldii miti abbaan ilmaan toluu booda akiratti haati baguun gartu waa godhuu fi miti namni shirkii qabu hin galu jannati dirmachuun hin jirtu dafii of dhaqqabi dirmachuun hin jirtu dafii of dhaqqabi. Fakkeenyan siif godha anaaf sihii miti nabii Ibraahimuu wama takkan goone bara abbaa isaatii shirkii irratti du'e du'aayii kadhateef qalbii yaaddofteeti rabbiin ni komatee du'aayiin maal gooti abbaayyoo jallate ilmi bu'aan buusu. Abbaayoo jallate Nabi Muhammaduu abbeeraa isaatii mee shahadaa jedhi shirkii lakkisiitii jechuun fadhateeti dideet irra balfe karaa Muhammadii. Muhammad maal tahee isu makka saara jahannam galeeti sheekonni hiyyeessaa yaadates illaalu guyyaa akiraati sheekonni hiyyeessaa yaadates illaalu guyyaa akiraati. Aadaan wallaaltotaa Qureeshin hangafee abboota fi ilaalaa isaan qixaatamnaan anis jala galaa kun shirkii jettuunis hin fudhatu bara namni milkii fedhu waa xiinxalee laala. Namni milkii fedhu waa xiinxalee laala yaa rabbi nuuf kenni iimaana xaliilaa yaa rabbi nuuf kenni iimaana xaliilaa. Lakkiin kakatinii rabbumaa gaditti faacii fakkeessitee hinqoosin ofitti haraami yoo jedhan dhaabi achumatti haalli sahaabonni jiraatan duratti hawwiin jaraa hunduu akkamitti gallaa jannata rabbiiti hawwiin jaraa hunduu akkamitti gallaa jannata rabbiiti. Sheekota dhiisatii guyyattii akiraam sheekota dhiisatii guyyattii akiraa ambiyoonni hunduu jedhu maal naa wayyaa ummanni ni dhaqaa nabiyyoota biraa ummanni ni dhaqaa nabiyyoota biraa nuti bu'aan qabnu Muhammadiin bira deematii gaafadhaa rabbii naa gaafatu dhaabbin nu fixeeraa rabbii naa gaafatu dhaabbin nu fixeeraa jedhanii waakkatu ummata ofirraa namni shirkii qabu hin argatu fira jireenyi akiraa sadin qabdu bara takkaa jannatumaa dinnaan azaabumaa nutiin kun da'iifa hawwiin jannatumaa rabbiin nu hongessu sababa haa taanu hundumtu yaa nama rabbiin nu hongessu sababa haa taanu hundumtu yaa nama. Jireenyi akiraa sadin qabdu bara jireenya akiraa sadin qabdu bara takkaa jannatumaa dinnaan azaabumaa nutiin kun da'iifa hawwiin jannatumaa rabbiin nu hongessu sababa haa taanu hundumtu yaa nama sababa haa taanu hundumtu yaa nama. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalbii uummata islaamaa imaaniin nu jiise warra diiniif yaadu hunda gammachiise.